Jawaar Mohammadii yookaan immoo aktiivist Jawaar Mohammad rakkina guddaa qaba. Baay'ee kan nama ajaa'ibu rakkoo guddaa rakkoo hamaa qaba. Nama rakkoo hamaa qabu. In yaadattu yoo ta'e seenaadhuma nama kanaa irratti dudduubatti deebinee ijoollummaa isaatii kaatanii yoo ilaaltanii waa'ee seenaa inni akkaataa inni itti guddate waan inni keessa darbe waan inni dabarse yoo ilaaltanii nama jalqabuma irraa jalqabee rakkoo guddaa qabu. Rakkina gaafa isin jedhu rakkina diinagdee miti. Rakkina ilaalcha biraa miti. Garuu nama rakkina qabudha. Fakkeenyaaf gaafa ijoollee ta'ee dargaggeessa ta'ee barumsa baratu yeroo sanarraa jalqabee seenaa qabsaa'ota Oromoo qorachaa faana isaanii hordofaa waan isaan gorsa isaanii dhaggeeffachaa ijoollummaa irraa jalqabeeti dhimma waa'ee qabsoo Oromoo kanaaf bakka guddaa kennaa ture. Maal inni namichi kun maal akkamumatti akkas ta'a nam kun? Hin yaadattoo ta'e sirriitti arras yoo ta'e uummata Oromoo biratti nama baay'ee jaallatamuudha. Abbaa qeerroo jedhamee nama beekamuudha. Garuu rakkoon haamtuun inni qabu tokko jira. Baay'ee rakkina hamaa tokko qaba. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Maaliif yeroo barnootaaf biyya alaa ba'eetti barnoota isaa qofa nama hordofaa ture miti. Eegga barnoota xumuree immoo gara Singaaporii gara Ameerikaatti ceesi nama dalagaa isaa qofa diyaaspooraa jedhamee dalagaa isaa qofa hordofaa ture miti. Yookaan immoo ani diinagdee koo guddifachuun qabaa, ikoonoomii koo guddifachuun qabaa, abbaa konkolaataa, abbaa gamoo, abbaa investimentii adda addaan ta'a jedhee investimentii adda addaa irratti hirmaadha jedhee nama sana irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture miti. Yaadattoo ta'ee bara qabsoo wayyaanee irratti uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo jaarsaaf jaartiin xinnaaf guddaan Oromoo qabsaa ture sana biyya alaa taa'ee adda dureedhaan miidiyaa OMN hundeessuu keessatti gahee guddaa fudhate halkanii guyyaa irratti hojjete iccitii asitti bara mootummaa Yaadigii hojjetamaa ture waan baay'ee daba Oromoo irra gahaa ture baay'ee isaa karaa keessootiin namoota asitti ijaaree hanga sadarkaa qormaata biyyoolessaa baasuutti jechuudha. Baasee barattootaa kennuutti sababni isaas ijoolleen keenya qabsoo irra jirti hin qo'anne yeroo dabalaa fi hin dubbifne irratti hin qophoofne akka qophooftuuf yeroo dabalaa fi jennaan dinnaan hanga qormaata hatee hachisiisee baasee qormaanni akka hin jijjiiramu sadarkaa gochuu akka Itoophiyaatti dhiibbaa guddaa nama uumedha. Gaafa 2006 abbaan Tsaayyee immoo magaalaa Hawaasaatti walgahii irratti likkinnaas gabbaachuu haalleen nuun jedhe sana nama boqote waan ta'eef lubbuu isaa maaru jechuuf hin ture. Abbaa Tsaayyee jechuu kooti. Likkinnaas gabbaachuu haalleen jedhee ture. Jecha sanallee waraabee tuun hafin waraabsisee akka nama walgahii Hawaasaa magaalaa Hawaasaa walgahii galma sana keessa jirutti nama baasee gurra keenya buusedha. Isarratti immoo baay'ee qabsaa'ee ammas. Kan inni likkiitti galchu warra maaster pilaanii morme qeerroof qarree Oromoo ture. Saba Oromoo ture. Kan abbaan Tsaayyeetti dhaadatu jechuudha. Artistoota Oromoo ture, beektota Oromoo ture, qabsaa'ota Oromoo ture. Amma egaa waan nuyi ilaaluu qabnu keessaati asitti ergasii booddee immoo qabsoon qeerroof qarree kun finiinee qabsoon uummata Oromoo kun finiinee diyaasporaanis waan danda'u hojjetee
gama baay'eedhaan milkaa'inni baay'een dhufee jira. Kana jechuun milkaa'inni dhufe kun hanqina hin qabu jechuu miti. Waa tokko si'uma tokkoon guutuun hin danda'amu. Gaaffii uummataa si'uma tokkoon deebisuun hin danda'amu. Waa baay'een nama daangessa. Baajetii nama daangessa. Haalli siyaasa biyya keessatti adeemuu nama daangessa. Haalli siyaasa biyyoota ollaa nama daangessa. Keessumattuu Horn of Afrikaa yookaan immoo Baha Afrikaa kanatti waa baay'eetu nama danqaa jechuudha. Koyyee facceettis immoo Jawaar yeroo inni biyya keessa seenee qaamaan achitti argame mana gamoo kondoominiyeemii ormi hirmachuudhaaf jedhe sana qoqqoodachuudhaaf jedhe sana faalmii guddaa gaggeesseeti yeroo sana hojjetaa ture. Haa ta'u iyyuu malee namichi kun rakkina guddaa qaba. Jawaar Mohaammed rakkoo hamtuu qaba. Maal jechuudha kun? Waan nama ajaa'ibu keessaati egaa rakkoon inni qabuun sinitti hima. Maal inni rakkoon Jawaar? Har'allee yoo ta'e biyya Keeniyaa taa'ee maal erga hidhamee hidhaadhaa baheellee calliseera taa'eera qabsoon ala ta'eera jennee namoonni baay'een abdii kutannee ture. Har'a garuu taa'ee waa'ee maalii barreessa? Waa'ee maalii qabsaa? Gibirri qonnaan bulaa kan keenya irraa sassaabamaa jiru isa mootummaan baasee ergetuu hin taane namoonni ganda irratti qaama mootummaa fakkaatanii aangoo mootummaan isaanii kenne uummanni isaanitti kenne da'oo godhatanii uummata irratti gibira jedhameen olitti dabalanii saamaa jiru kan jedhu OBN'nis immoo caayaa irratti kan inni odeeffannoo bakka adda addaatti sassaabbatee waajjira galii afgaaffii godhe irratti jechuudha. Dubbiin kun ka'eera. Gama kanaan OBN caayaa sagantaa caayaa irratti namoota hojjetan gaazexeessitoota achirratti hojjetan hin galateeffannaa. Dubbii sanaan wal qabatee Jawaar ammallee qonnaan bulaa baadiyyaa jiruu fi jiraattota magaalaa irratti gibirri isa mootummaan baase qofatu hin taane humnaa ol isaa olitti itti dabalame qajeelfama yookaan seera dambii biyyaatiin alatti ummanni gidiraa keessa jira. Kaffaltii addaa kaffalamaa jira. Fakkeenyaaf namni hektaara tokkotti qarshii 250 oomisha achi irraa galfatu irratti qarshii 1,000 1,250 kaffaluu qabu. 5,000 6,000 10,000 gaafatamaa jira qonnaan bulaan seeraan alaa. Seera tayyamatu hin taane mootummaa tayyamatu hin taane kana warra hattuu saamtuu ganda keessaatu kana gochaa jira jedhee sooshaal miidiyaa isaa fuula feesbuukii isaa irratti barreessa. Kunis qaama qabsooti. Hattoota irratti qabsaa jira jechuudha. Saamtota irratti qabsaa jechuudha. Warra uummata keenya gidirsan irratti qabsaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Jawaar Mohaammed kun rakkoo hamtuu qaba, rakkoo guddaa qaba. Rakkinni inni qabu maal inni? Afaan qabatee maaltu na galche uummanni kun akka fedhetti jiraatu ani jireenya koon jiraadhaa akka fedhe haa ta'u ani biyya keessas hin jiru wanti fedhe karaa barbaadeen haa ba'u jedhee nama cal jedhee taa'uu danda'u tun taane rakkoon hamtuu inni qabu nama rakkina Oromoo ilaale afaan qabachuu danda'u miti. Qabsaadha jechuudha. Rakkoo qabsoo qaba. Quuqama Oromoo qaba. Quuqama sabaaf sablammii qaba. Oromoo qofatu hin taane. Qabsaa ofiif jiraatu tun taane qabsaa sabaaf jiraatudha. Malee akkuma diyaaspooraa Ameerikaa sagalee yookaan Awurooppaa biyyoota biraa biyyoota fedhe jiraate bashannanee waa'ee Oromootu wajjin kaasin keekii isaa nyaachaa jiraachuu danda'a. Garuu har'as faalma gaggeessaa jira. Kanaaf inni gootaa jechuu barbaadeetani. Rakkinni inni qabu gootummaadha. Waa'ee Oromoo callisuu dhiisuudha. Quuqama qabaachuudha. Dhugaatti cichanii dhugaadhaaf falmuudha. Har'allee goota kan keenya jechuudha. Akkuma Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmed, akkuma Obbo Shimee fi warreen kaan jechuudha. Akkuma Taakkalee Uumaa fa'aa qaxalee sabaaf falmuudha. Qaxalee Itoophiyaadhaaf falmuudha. Qaxalee Oromiyaadhaaf falmuudha. Rakkoon isaa inni guddaan waa'ee Oromoo kana maaltu na galche jechuu dhiisuudha. Kun immoo uummata kanaaf baay'ee gaariidha.
baay'een namootaa yeroo isaan qabsoo amma ta'e wayii duukaa deemanii adeemsisanii qabsaa'anii falmanii yeroo ta'e tokko immoo keessaa galanii achumaan badantu jira. Waa'ee Oromoon kaasanuu waa'ee qabsootti deebi'anii ani siyaasa dhiisee hanga jedhanitti gochuudha. Inni kun garuu akkas miti. Hanga lubbuun isaa jirtutti akkuma Haacaaluu Hundeessaa waa'ee Oromootiif cal jechuu hin barbaadu jechuudha. Waa'ee dhimma Oromoo irratti hin callisu jechuudha. Kanaaf cheers Jawaar keenya galatoomii ulfaadhu bakka jirtutti nagaa nuuf ta'ii rabbi nagaa siif haa kennu jennaa ulfaadhu si jaallanna. Goomattuu kee hamtuu kee immoo rabbi sirratti hin dhiisin.